السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هريوتن تيا فيسبوكي أورومو تكنولوجي آب جلتين هردفتنو في تنين بيجي تيا قادي سعودا تي في يوتيوب شانالي تيا رتين هردفتنو مرتنو أكامي فياك أبدو نغا خيساني هرانتنا برنوني انكبت اتياد أكاتا أونلايني فيسبوك تي في أونلايني ميسنجر اللي اتهيد أچودن دا أنو رافي وغس برنوتاتو كتوكو فيسبوك را اسنت أغرسي سودا خانم بربادو ilman Oromoo kabajaan akka naa waliin turtanu abjiin isin irraa qabachuudha. Fakkeenyaa fi online Facebook keessanii hidhuudhaaf haala kanaan Facebook keessan keessa ni seentu. Hagguu seentan Facebook keessan messenger bakka footoo gurdii jechuudha. Footoo gurdii tanarratti sarariitti sarati sadan qabdu kanarratti nu rukuttu. Haala kanaan ogguu rukuttanii as gubbaate setting kajeewu kanarratti nu rukuttu. Fakkeenyaa fi namoonni online irra jiran haala kanaan bifa orongaadee ka baasan kuni namoota online irra jiran jechuudha. Amma yeroo hammaatiif namoota Facebook ilaalaa jiranuu jechuudha. Haala kanaan as gubbaatti setting kana ogguu rukuttanii on isa jedhu kanarraa hokkee gideetti gootan gara ofiitti jijjiirama jechuudha. Namoonni tokko iyyuu online irra hin jiranu jedha hamma isinillee namni tokko online irra akka online Facebook irra isin jirtanu isin arguu hin danda'anu jechuudha. Amma ofiitti yoo haala kanaan itti gara kanatti jirtan namoonni isin arguu danda'ama jechuudha. Online Facebook keessanii haala kanaan hidhachuu danda'a. Fakkeenyaaf jalqaba irratti ogguun messenger keessa yookiin gara online seene as gubbaatti Sunxaal Jaafar Hajii ka jedhuudhaa fi Ayyaantuu Oromoo Alii Oromoo namoota kana as gubbaatti dafee akkanaa fidu yoon fedhe editii bakka jettu kanarratti nu rukuttu. Irra deebiin isin agarsiisa. As gubbaatti Sunxaal kajeewu kana olitti jechuudha. Editii kanarratti yogguu tokkoof ogguu rukuttanii namoota barbaachisoo ta'ee namoota akka fuula mobaayila keessanii irratti jalqaba isiniif dhufu yoo jettan haala kanaan right eskii kana nu gootu eskii gootu namoonni akkanaa jalqaba ati gara online seentu siif bahu yoo feetan haala kanaan doon gootu. Namoonni kun agartamii haala kanaan jechuudha jalqaba irratti isiniif dhufa jechuudha. Barbaacha tokko malee gara online keessanii yookiin gara messenger keessanii yoo seentan namoota kana kallattumaan argachuu hin dandeessu jechuudha. Obboleewwan tiyyaa namoonni tokko koopii Facebook keenya irraa haala kamitti koopii goona jennu duraan jechuudha. Facebook keenya irraa koopii gochuu hin danda'amu. Agaruu akka yeroo hammaatti duraan gosoota browserii yookiin interneeta adda addaa keessaa yoo seente malee koopii gochuu hin dandeessu. Amma garuu sekendii lamaaf mobaayila kee bakka barruu post gochuu feetee ogguu tokko sekendii lamaaf akkanatti ogguu rigadde koopiin kun haala kanaan si dhufa. Haala kanaan koopii godhattee bakka namaa erguu seente sana deemtee sekendii lamaaf gadi qabdee seendi godhuu yookiin namaa erguu hin dandeessaa jechuudha. Online WhatsApp online messenger olaal messenger irratti haala kanaan ogguu seentan messenger kana jechuudha. Messenger tanarratti as gubbaatti nu rukuttu. Asirratti amma fakkeenyaa fi asirratti jechuudha. Asirratti namoonni hagi kun online irra jira jechuudha. Asii miti jechuudha. Asirratti activity kanarratti ogguu rukuttan activity irratti namoonni online irra jiran haala kanaan isiniif bahan jechuudha. Akkuma duraan Facebook irratti isin agarsiise sana online kana ofirraa cufuudhaaf as gubbaatti akkuma duraan isin agarsiise gara onii kanatti as jijjiirtu jechuudha. Haala kanaan onii kanatti hojii jijjiirtan online irra jiraachuu namaallee isin agartanu namni illee online irra jiraachuu keessan hin argu jechuudha. Haala kanaan of irra jiraachuu keessan namoonni illee online irra akka jirtan isin argaa jechuudha. As gubbaatti setting kanarratti ammas gosoota biraa yoo isin agarsiise namni tokko messengerin keenya akka xaa jedhee fuularratti nuuf hin bahu fuularratti nuuf hin mul'atu dhufee fuularratti hin mul'atu haga keessa seenne ilaallutti ka jettanu wantana right kana jechuudha. Asirratti right gochuu qabdu jechuudha. Ogguu right gootanii fuula mobaayila keessanii irratti namoonni akkoon messenger CF ergee jira ka jedhu fuula mobaayila keessanii irratti isiniif himaa jechuudha. Ka jalqabaa ringii yookiin immoo wannaa keessan messenger ogguu banattan kanneen nambara isin gaafatanu lakkoofsa mobaayilaa nu gaafata messenger ka jettan akka haala kanaan messengerri haala kanaan lakkoofsa phone nambarii kan kee itti naqee jettanii no kanarratti note new kanarratti ogguu rukuttan haala kanaan skip yoo gootan skip kana yoo gootan osoo mobaayilli keessan nambara yookiin immoo lakkoofsa mobaayila keessanii isin hin gaafatin xawaalii isiniif banama haala kanaan isiniif banama jechuudha. Ni banama jechuudha. Haye kabiro accounti bira messenger yookiin accounti Facebook lamatti yoo fayyadamtan ta'e messenger saabichaa bantanii itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf as gubbaatti
account bakka accountis bakka jettu kanarratti gurgurtanii as gubbaatti account biraa ida'uu gubbaa kanarratti amma fakkeenyaaf sabboonaa Jimmaa kabraa account biraa ida'achuuf dabaluu fi haala kanaan asirratti emailii Facebookichaa TV paaspoortii isaa osoo goonitti naqee as gubbaatti messenjera lama fayyadamuun ni danda'a jechuudha. Facebook osoo banuun taane messenjera lama ol fayyadamuu ni danda'a jechuudha. haala kanaan fayyadamuu ni dandeessu. Kanneen gaafilee biraana gaafattanillee gaafilee ittaanu gaafilee hedduu gaafattanii jirtanii taraa ittaanuun gaafilee biroo qabadhee kan isin dhiyaadhu ta'a. Ilmaan Oromoo injifannoon kan uummata Oromooti isinin jaalladhaa baay'ee nagaannaaf jiraadha.